Yoya ashamar kafone ordoftoni saarun entertainmenti nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka isin jirtan hundatti isiniif habaayita kam jirtu fayyaa keessanii ani nagaadha galata rabbii egaa waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufee jira wantichi immoo waan hedduu nama gaddisiisudha maali jechuun keessan hinaafu akkuma isin suuraa irratti nacinatti argitan kana jechuudha obboleettiin keenya gannini sa'aatii kanamaa dhukkubsatteeti kan isheen jirtu viidiyoon isheellee toora sooshaal miidiyaa irratti deddeebi'aati kan jiru egaa obboleettii keenya ganni mudannoowwan garaagaraa akkasumallee wantoonni garaagaraa ishee mudataati kan jiru hundumti keenya akkuma isin beektan hundi keenya illee akkuma beeknu jechuudha egaa obboleettiin keenya kuni sa'aatii ammaa kanatti gargaarsaa fi gara keessan ilaalteeti jirti gara harka keessanii jechuudha obboloonni amma danda'anii hamma isaaniif mijatee gargaaranii amma garuu dadhabnee irra jedhanii gara uummata bal'aatti fidaniitu jiru gannis immoo ummata kanaaf bu'aa buuste qabdi nama akkasumaan osoo hin taane nama galata ummata bal'aa kanarraa qabdu jechuudha obboleettiin keenya gannini ummataaf sagalee ta'uudhaan obboloota sagalee dhabaniif sagalee ta'uudhaan akkasuma namoota rakkatanii sagalee taatee akka gargaaramu taasisuu keessatti akkasumallee ummata rakkoowwan garaagaraatiin buqqaatii garaagaraa biyya keenya keessatti sababa lolaatti kallattii garaagaraa sababa dhukkubaatiin namoota rakkatanii fi sagalee kan taatu ijoollee ummana madaamii jiran guutummaaf illee sagalee kan taatu turte quuqama kan qabdu turte nama tattaaffataallee turtedha egaa carraa fireen ofii immoo akkuma namni filateen fudhatu waan ta'eef akkuma carraasaatti carraasaa fudhata obboleettii keenya sa'aatii ammaa kana immoo dhukkubsatteeti gara keessan akka sagalee taatanii fi akkasumallee isheedhaaf dirmattanii kaleessa isinii dirmataa turte kaleessa isiniif awwaataati turte har'a garuu akkasin awwaattaniif akkasin bira dhaabbattanii fi obboleettiin keenya kuni gara keessanitti dhiyaatteeti jirte jechuudha viidiyoo sheer irratti akkuma isin miidiyaa irratti argaa jirtanii obboleettiin keenya kun dhibamteeti kan isheen jirtu jechuudha manni isheellee jalaa kan gubatee waan isheen dafqaa turte akkasumallee erga gaafa geemii taphattee booddee obboleettiin keenya kuni jireenya ishee qormaata kan qabu qormaan itti baay'ataa kan turedha jechuudha obboleettii keenya kanaaf sagalee akka taatan akka bira dhaabbattan akka jajjabeessitanii afaan duwwaa osoo hin taane gochaatiin akka bira dhaabbattanidha jechuudha egaa obboleettii keenya kana irratti illee torbee darbe keessa duulamaati ture jechuudha ka waanuma irratti duulamuu hin qabne waanuma lakkoofsa kaasuu hin qabne irratti illee yookiis immoo waanuma gatii hin qabne tokko irratti illee irratti duultanii maaliif filtanii fayyadamte maaliif akkana goote maaliif akkana ta'uu qabda maaliif akkana ta'uu qabda jettanii yeroo darbee warroon itti duulaa turtanis osoo gara isheetti deebitanii fayyummaa isheetti akka deebisan bukkee dhaabattanii kabajaan isin gaafadha namni jaallatee miti uumamaa ofiisaa filatee ofiin uummatu silaa immoo silaa hundumtu akka ofii fedhee barbaadee ture jechuudha garuu immoo akka waaqatti nama uumettidha waan ta'eef hireenis immoo carraanis immoo akkatti waaqayyo namaaf kennetti fudhata malee namni ofiisaa filatee ofiisaa wanta ol kaatee fudhatu tokkoyyuu hin qabu jechuudha egaa obboleettii keenya kanarratti afaan uummatas buutee namoonni hedduun arrabsaa kan turtan namoonni hedduun gadi galabbaxallee kan turtan namoonni hedduun immoo jajjabeessaa bukkee dhaabataa cina kan turtan namoota hedduu turtan jechuudha egaa sa'aatii kana amma kanatti obboleettiin keenya kuni dhibamtee jirti erga obboleettiin keenya lubbuun dabarte yookiin immoo rakkoo biraa saaxilamte booda imimmaan sobaa fi shaangullitti sobaa ol facaasuu darbachuurra fi gaabbiidhaan bara jireenya keenyaaf waxalaa jiraachuurra har'a yeroo ammaa kana yeroo qabnu kanatti yeroo sa'aatii qabnu kanatti yeroo dirmachuu dandeenyu kanatti obboleettii keenya kanaaf dirmannee sagalee taanee fi bukkee dhaabannee lafa isheen kuftee jirtu rakkoo isheen keesseentee jirtu kana keessa ishee baasuu qabnaa jechuun barbaada maaliif keessattuu immoo wanti baratamaa dhufe tokko jira uummata keenya keessatti gaafa namni rakkoo keessa seenuu namni dhaabatee callisee nama laala yookiin immoo hin kolfaa yookiin immoo nama jala daatee dhaabatee waan namni sun irra ga'e yookiin immoo eessa akka inni ga'uu dhaabatee ilaala gaafa namni sun rakkoo biraaf saaxilame yookiin lubbuudhaan addunyaarraa godaane garuu tokko gaabbii sammuu isaatti fudhata lammata immoo deebi'ee immoo imimmaan sobaa buusa kaleessa suuqa dhaabatee inni ilaalaa ture sun as ba'ee immoo shaangulliittiidhaan boo'ichaanii wantoota hedduu garaagaraa kaasuudhaanii akshiniiwwan aktirii garaagaraa agarsiisuudhaanii wantoota sobaa mul'isa jechuudha siigalee akka waan jaalala dhugaa qabaatu fi kanaaf kana isaa wanti suni faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha garuu yoo nama tokkoof nama rakkate tokkoof dirmanne dafnee lubbuu nama sanaa olchinee borillee nama sanaa fi nama sana akka inni bu'aa uummataaf buusu gochuu akka dandeenyu isin jechuu jaalladha obboleettii keenya ganni biraa akkasin dhaabbattan kabajaa fi finaan isin gaafachuu barbaada adaraa keessan bukkee dhaabadhaa jajjabeessa waan dandeessan waan humna keessan waan keessa keessan jiruuni
isheen galata kalee isin raaq abdii har'a morka keessa ilaalteerti kalee isin dhaabataa turte isiniif dubbataa turte isiniif sagalee ta'aa turte har'a garuu akkasiin sagalee taatanii bukkee dhaabattanii akkasiin jabeessanii fi gara keessanitti dhufteerti waan ta'eef boletti keenya kana jabeessaa bukkee dhaabadhaa gargaaraati akkasumallee boloonni keessattuu boloonni keenya Dubaay jirtan immoo lafa isheen jirtu iddoo isheen jirtu deemtanii akka jajjabeessitanii akka gargaartan waan isheedhaaf barbaachisu akka gootan kabajaan isin gaafadhaa hanga ammaatti kan isin wajjin ture ana Saaroon Entertainment irraa nagaatiin na tura.